Tiraamp yeroo waraana fi qoqqobbii raasaa jiranitti Iraanii fi Ameerikaan gara marii Jenevaatti qajeelaniiru. Guyyaa irraa Iraanii fi Ameerikaan marii niikularaa marsaa sadaffaa Jenevaatti gaggeeffamuuf yeroo qophaa'anitti gaaddidduun waraanaa sodaachisaa ta'e dippiloomaasii irratti fe'ameera. Yeroo Waashingteen qoqqobbii cimsitee fi humna waraanaa gara baha giddu galeessatti ijaaraa jirtullee dippiloomaasiin itti fufeera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii kibxata darbe Jenevaa kan seenan yoo ta'u, ministeera dhimma alaa Omaan Badir Abdul Saadii waliin kan mootummaan isaanii riqicha callisan Tiraanii fi Waashingteen gidduutti ta'ee hojjechaa jiru waliin marii taasisaniiru. Mariin kun kamisa guyyaa irraa ni eegala jedhamee eegama. Argaachiin Tiraan irraa osoo hin deemin dura of eeggannoodhaan abdii qabaachuu agarsiisaniiru. Waliigaltee haqa qabeessa madaalawaa fi walqixxummaa qabu taasisuun ni danda'ama jechuun yaa ta'u malee Iraan mirga abbaa biyyummaa ishee teekinooloojii niikularaa nagaa ta'e hin dhiiftu jedheera. Dabaluunis Tiraan boombii barbaadaa kan jirre cimsee dubbate. Ta'us garuu mariin dippiloomaasii dhiibbaa walitti qabamu jalatti kan mul'atudha. Waashingtenitti itti aanaan pireezidaantii JD Vance Iraan haleellaa Ameerikaa baatii waxabajjii darbe raawwatte hordofuun kutaalee sagantaa niikularaa ishee deebistee ijaaruuf yaalii gochaa jirti jechuun himataniiru. Kana waliin dippiloomaasii filatamaa ta'uu ibsuun filannoowwan biroo ammallee minjaala irra jiraachuu yaadachiisaniiru. Gama biraan ministeerri maallaqaa USA yeroo tokkotti qoqqobbii namoota dhuunfaa kan dhaabbilee dooniiwwanii fi alergii boba'aa Iraan misooma misaayilaa fi toora bittaa meeshaa waraanaa Iraan waliin hidhata qaban jedhan 30 ol irratti qoqqobbii xiyyeeffate beeksiseera. Barreessaan maallaqaa USA Scott Bessent Tiraan sirna faayinaansii fayyadamuun waan Waashingteen gurgurtaa boba'aa seeraan alaa fi sochii bakka bu'ummaa naannoo jettu maallaqaan gargaaruu ishee himataniiru. Guyyaa kaleessaa Tiraamp haasawa taasisaniin Iraan hawwii niikularaa hamaa qabaachuu fi misaayila Ameerikaa rukutuu danda'u hojjechuu ishee himateera. Qondaalonni Iraan immoo dubbii kana soba jechuun kuffisaniiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii himannaa kana soba guddaa jechuun ibsaniiru. Waashingteen dippiloomaasii dhugaa hordofuu caalaa tooftaa ololaan jiraachuu deebistee jirti jechuun himataniiru. Gama Ameerikaatiin ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoo mariin Jenevaa adda durummaan badhaadhina yuuraaneemii irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Garuu sagantaan misaayila baalaastikii Iraan rakkina baay'ee guddaa akka dhiyeessu dabalaniiru. Tiraan yeroo hunda meeshaa waraanaa misaayila baalaastikii ishee minjaala irratti dhiyeessuu diddeetti. Marii irraa irratti jiila Ameerikaa bakka bu'uun kan hirmaatan ergamaa addaa Steve Witkoff fi gorsaa olaanaa Yared Kushner ta'uun himameera. Tiraan irraa gabaasa kan kennu riippoortarri Aljaziiraa ta'uu hidhaasaa akka gabaasetti garaagarummaa guddaan biyyoota lamaan gidduu akka jiru hubachiiseera. Keessumaa sadarkaa badhaadhina yuuraaneemii fi gaafii Iraan qoqqobbiin akka ka'u gaafachuu tuqeera. Faayila niikularaa bira darbee sararoonni dogoggoraa gadi fagoo ta'an ni jiru jechuun gamtaa naannoo misoomni misaayila baalaastikii fi haalli ittisaa Tiraan seentiriifiwujii yuuraaneemii caalaa guddaadha jechuun ibse. Mariisistoonni ajandaa gabaabduu isaanii yeroo qopheessan peentaagoon dooniiwwan isaa qopheesseera. Ajajni giddu galeessaa USA Iraan ofirraa ittisuuf humna mul'atu barbaadaa jirra yeroo jedhutti fi Iraan waliin waraanatti seenuun kisaaraa guddaa fi qaanii Ameerikaa ta'uu akka danda'u yeroo ibsutti. Waashingteen waggoota kurnan darban keessatti bobba'iinsa guddaa baha giddu galeessatti walitti qabdee jirti. Gareen haleellaa doonii fe'umsaa USS Abrahaam Lincoln dhuma baatii gurraandhalaa eegalee galaana Arabaa keessa socho'aa jira. Doonii USS Gerald R. Ford xiyyaarota waraanaa fe'uun addunyaarraa tokkoffaa taatee fi xiyyaarota barbadeessitoota fi hojjettoota dabalataa 10,000 lakkaa'aman waliin gara naannichaatti deemteetti. Xiyyaaronni waraanaa sadarkaa olaanaa qaban dhibbootaan lakkaa'aman F-35, F-22, F-15 fi F-16 gara buufataalee baha giddu galeessatti socho'uun isaanis gabaafameera. Iraan haleellaan naannoo ishee irratti raawwatamu kamiyyuu buufataalee Ameerikaa guutuu naannichaa irratti haaloo ba'uu kakaasuu akka danda'u akeekkachiisteetti. Akkasumas qondaalonni Iraan tiraafika karaa Strait of Hormuz boba'ee addunyaa qoonni guddaan keessa yaa'u cufuuf doorsisaniiru. Tiraamp haleellaan Ameerikaan bara darbe raawwatte sagantaa niikularaa Iraan barbadeessee jira jechuun himus. Haalli dhaabbilee ijoo Fordoo, Naataansi fi Isfaan ammallee ifan taane jedhameera. Inspektaroonni humna atoomikii idil addunyaa haga miidhaa qaqqabee ammallee hin mirkaneessine. Kunis Iraan boombii niikularaa qabaachuu dandeessi shakkii jedhu uumeera. Dippiloomaasiin qarqara qilee dhaabbatee yeroo jirutti hafayaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaahim ergaa haal duree dhiyeessaniin Iraan dippiloomaasiidhaan ni qunnamti jechuun haa ta'u malee yeroo mariin godhamaa jiru kanatti gowwoomsi yookiin haleellaan kamiyyuu humnaan deebii argata jedhaniiru.
Ammaaf Jenevaan dirree jechoonni doonii waraanaa, misaayila, diroonii fi xiyyaarota waraanaa waliin walitti dorgoman taatetti. Ameerikaan harka marii ishee cimsuuf qoqqobbii fi sibiila qarattee jirti. Iraan waraana fi hirmaannaa madaalchisaa jirti. Harka kennachuu osoo hin taane ofirraa ittisuuf dhaadachaa jirti. Ammaachuu waraana fi waliigaltee gidduutti daandii dhiphoon tokko ni jira. Ergamtoonni Siwiizerlaanditti yeroo walitti dhufan mirkanaa inni tokko yeroo sana ibsa. Waan isaa osoo hin barreeffamin hafuu danda'a jedhamuunis shakkii uumeera.